Ashama akkam jirtu? Mee har'ammoo waa'ee gogiinsa garaa kan nama umurii kamii irratti mudachuu danda'u waa'ee gogiinsa garaan qabadhee jira. Namoonni konstipeeshinii qabdan maaltu fidaa? Furmaanni maali kan jedhu waliin ilaallaa hanga dhumaatti na waliin tura. Nyaanni nu nyaannu hunduu sadarkaa hedduu keessa darbee kan qaama keenyaaf barbaachisan iddoo garaa garaatti xuuxamuudhaan marrumaan keessatti jechuudha. Erga marrumaan furdaa keessa gahee booda iddoo kanatti bishaan hangi barbaadamu xuuxamanii fi kan hafe immoo bifa bobbaatiin qaama keessaa gara alaatti ba'a. Kun immoo fayya qabeessa kan jennu yommuu ujummoon marrimmaanii fayyaa ta'ee marrimmaan haala yeroo isaa eeggateen kottoonfachuuf diriiruudhaan wantoota hin barbaachifne bifa bobbaatiin yoo garaa keessaa gara alaatti baasanidha. Haalli kun namaa namatti garaagara ta'us jechuun namni tokko guyyaatti yeroo 2-3 bobbaa bahuu danda'a. Tokko tokko immoo torbanitti yeroo 3 bobbaa bahuu danda'a. Garaagarummaan kun akkuma jirtu ta'ee namni tokko gogiinsa garaa qaba kan jennu yommuu bobbaan yookaan sagaraan baay'ee gogaa jabaataa ta'e torbanitti al 3 ibsaa gadi yoo ba'edha. Baay'ee jabaataa ta'e torbanitti al 3 ibsaa gadi. Al tokko al 2 qofaa yoo ba'edha jechuudha. Gogiinsi garaa rakkoolee sirna bullaa'insa nyaataa keessaa tokko ta'ee baay'ee kan beekamudha. Namoota hedduu irratti kan mul'atudha. Rakkoon kun rakkoo nama hedduu ta'ee yeroo hedduu salphaa fi ofii isaatti kanuma deebi'ee nu dhiisudha. Nama hedduu biratti salphaadha. Ofumaa deebi'ee yeroo murtaa'e booda ofumaa deebi'ee dhiisuu kan danda'u ta'ee haa ta'u malee al takka takka immoo yeroo dheeraa nurra turuun xaxaalee yookaan komplikeeshinii garaagaraaf nu saaxilu yookaan rakkoo baay'ee hamaa fi kan yeroo namaan kenne kanneen akka obstiraakshinii yookaan cufamuu ujummoo marrimmaanii kan kana nutti fiduu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee salphaadha ofumaan kan deebi'ee dhiisuu danda'udha. Amma immoo sababoota gurguddoo gogiinsa garaaf nama saaxilan risk factors for constipation kan jennu isaan gurguddoo taanaa ilaallu. Kana keessa kan jalqabaa yeroo baay'ee nyaata garaa keessa yeroo hedduu turuun yookaan low fiber diet jedhaman kanneen akka foonii, hanqaaquu, aannanii fi kan kana fakkaatan fayyadamuu baay'isuudha. Darbees immoo sochii qaamaa gochuu dhiisuun akkasumas bishaan baay'ee ga'aa ta'e dhuguu dhiisuun akkasumas immoo yaaddoo fi dhiphina hamaa ta'e qabaachuun istireesii qabaachuu jechuudha. Kana malees qorichoota rakkoo kana furuuf fayyadaman qorichoota gogiinsa garaa furuuf fayyadaman kanneen legzeetiif jedhaman hanga fudhatamuu qaban haala sirrii hin taanee fi yeroo hedduuf fudhachuun gogiinsa garaaf nama saaxila. Kanneen biroon qorichoota tokko tokko sababa garaagaraatiif yeroo dheeraataaf yoo fudhan fakkeenyaaf qorichoota dhukkubbii hir'isan parastaamoolii, ibuproofeenii kanneen kana yeroo dheeraaf fudhachuun akkasumas dhukkuba sukkaaraa qabaachuu saalaan dubara ta'uu keessumaa yeroo ulfaa gogiinsi garaa baay'ee beekaman. Dubartoonni ulfaa hedduun gogiinsa garaaf ni saaxilamu. Dhibeewwan sammuu kan yeroo baay'ee nama laamsheessan fakkeenyaaf dhibee istirookii qabaachuu. Dhibee istirookii jechuun sammuu keessatti dhiiguu yookaan ujummooleen dhiigaa sammuutti geessan cuqqaalamuudhaan gam-tokkoon qaamaa yoo paaralaayizii ta'e dhibeewwan darbii akkasii gogiinsa garaa fidu. Rakkoo marrummaan furdaa qabaachuu fakkeenyaaf cuqqaalamuu marrummaan furdaa fi kan biroo qabaachuun gogiinsa garaaf nama saaxila. Akkasumas akkuma umuriin dabalaa deeman carraan gogiinsa garaa godhachuu dabalaa deema. Mallattoolee gogiinsa garaa yoo ilaalle isaan gurguddoon torbanitti al 3 ibsaa gadi bobbaa ba'uudha akkuma duratti jedhe. Akkasumas bobbaa baay'ee gogaa fi jabaataa ta'e yeroo ba'u kan nama dhukkubsu akkasumas immoo yeroo bobbaa baay'ee nama ittansiisuu fi dhukkubbiin namatti dhaga'amuu fiduu danda'a. Akkasumas garaa dhukkubbii fedha nyaataa dhabuuf kan kana fakkaatu fiduu danda'a. Kana malees ol nama guuruu yookaan haqqisiisuu, naawuzaa, voomiting kan jennu kun jiraachuu danda'u jechuudha. Mee ittisa wanta kanaa ilaallu akkamitti gogiinsa garaa ofirraa ittisna? Jalqabaan nyaata kuduraa fi muduraa hedduminaan soorachuu fi nyaata armaan olitti ibsame xiqqeessuu. Kuduraa fi muduraalee kanneen faayibarii hedduu of keessaa qaban nyaachuun gogiinsa garaa namarraa ittisa. Haa ta'u malee akka armaan olitti kanneen maqaa dhahee kanneen akka foonii, bu'aa aannanii fi kan kana fakkaatan fayyadamuun kanneen faayibarii hin qabne nyaachuun kanaaf nama saaxila. Kanaafuu kanneen kuduraa fi muduraa faayibarii hedduu qaban nyaachuu fi kanneen ani riskiidha jedhamoo hir'isuudha. Akkasumas bishaan gahaa ta'e dhuguu, sosochii qaamaa taasisuu, mana fincaanii bobbaa ba'uuf yeroo wal fakkaataatti bartee qopheeffachuu, fiksid taayim qabaachuu, ganamaaf galgala sagantaa baafachuu, guyyaatti al tokko fakkeenyaaf ganama hojii dura galgala hojiitti deeman mana fincaanii dhaqanii sagantaa sanatti baasanii haala kanaan marrummaan isaanii ni bara jechuudha. Sanaa booddee
fiksir ta'ee ofuma isaaniiyyuu osoo yaadiin sagaraan ni dhufa. Haa ta'u malee yeroo bobbaan dhufu tursiifachuun, nyaata faayibarii hin qabne nyaachuun, akkasumas bishaan gahaa dhuguu dhabuun, sosochii qaamaa taasisuu dhabuun kanaaf nama saaxila waan ta'eef kana hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Nagaan turaa.